WhatsApp family baganagaan dhuftan guyyaaraan sana hojii addaa qabneet isiniif dhiyaannee jirra. Reaction video kanammoo sirba haariyaa daqiiqaa 50 dura kana fakkaata. Hagalla kifamee sirba ibiddoo galaanii fi galataa labu wajji dalagan dirree hajootaa mee kallatama jaalallu. Bohaartii art promotion jira. Wow. سياجي بقى سياسة جولي ريبة بريدج أنا جزية خفلته في production واو جروب جرما دايركتور خقودي أقدر مچون هرودا يا مامتي نبي كمان كنا نبرت نبي كم كرو نانو خانة هرودا يا مدام بي كمان Lafatirre jira notisif gamadi fita ummata kashti ummata fannaan garuu maaliif qoy diriyaan kaakatti biyya guutuu bira jaalatamtuuf namni hundi ummata fannaan ummata kashti galata namni inni taatoo aktar olee filateewu so beautiful attractive namta nama gootuudha micooni wow saala dirree ummata fannaan notisif gamadi jirraa janga jirraa siif gammannee jirraa dirree mucaa xiqqaa gurraacha ilkee isaa addeenyaa shagooyyee jaalala garuu qadirree kun adda malee nuti jaalala ibiddoo galaan osoo goofrallee tu normaal irra itti godhanii bareeda ture hundaa butee jira viidiyoon kwaalitiin isaa waaw jennee jira amazing abbo mee nagaan karaa masgiida deemu jira fakkaata maal gosa nagaan kechuu jala xiqqaa jaalaan dhufa kabajaan simatan dirree qofa osoo hin taane ijoollee Hararii fi Harargee guutuun akkasuma naa qabadde ibiddoo hiikastii jabduu akka haaloo guddaa akka Alii Birraa Ali Muhammad Birraa Ismaa'il Musaa nabeetan abdi qopheen Harargee jalqabatee dhiisiti indaastirii aartuma Oromoo keessattuu jalqabarraa namni hangam busetti isaan gitu hin jiru barreessuudhaan isaa ta'u waan fedheen haa ta'u Alii Birraa halluu daawwee haacee biyyeensi tasalphatu kunimmoo maal akkana baay'ee keessa ta'e egaa oh my god agartee laa micoo achi biraan akka teessee jaalallee isaan gani dhufee gujirtiin isaa kilipiin dalagamee jira muuziqaanis akka biitiin haala ajaa'ibaatiin dalagame especially ibiddoon nama ni danda'a baqa ibiddoo galaan akkuma maqaasitti ibiddaadha mala afrobiitii sirba slow motion haatu hard beat naatu mucaa baqa rabbii waa hunda kanneef galataanis hin dubbatamu dandeettii isaa dandeettii addaa qaba galee laga harree ganda gaaraa qabri ijoollee mucoo baabura kana immoo mee warra akka kiyyeetti baabura kana yaaddan xaraziina loosraayii akka zamaa miti mee namni akka kiyyeetti baabura kun nuuf deebuu qabaa ammaa kana cinatti kunis nuuf deebuu qabaa warri jettan komentii barreessaa. magaalaa malkaa jabduu magaalaa Dirreedawaa takka takkatti namni garuu maaliif ganda Dibboo number 1 ganda Qoree
maqaa kana dur dhagaamame lamma akka hedduun dhagaama maaliif ammaan tana hedduun dhagaamne warri dirree komantii na barreessaa akkasuma maqaan kun maaliif akka ingilifaadhaan faransaay kana maaliif akka moggaafame komantii na barreessaa galataa abbo ni beeytan waan ambushoo jaama maal jama burtukaana bira jiru kana kakati waan it delicious hejjuta kemiyaa wagaafa ijoollee akkana nyaade malee madee dheenyatti illee iddoo arkutti hin jiru fuduraa addaboo jirra hedduu mi'aawa dirree dhuftan muuzaa waan dhabdan hin qabdan hanga burtukaana erariin waan mi'aawa hedduu qammastanii waan yettanii galtan halwaa fi baqlaawaa jedhamu irraan fudhattuume dirree harargee mudii keenya uummata fannaana fannaana garuu ibiddoo baga gararaas fiddanii agarsiistan ibiddoo galataa darbuu galatoomii keessumaan sirba gitaaraatiin beenya sirba gitaaraa isaa namni ittiin mirqaan hin jiru kan namni dhaggeeffatiin hin jiru hanga baafii hanga lixatti dhaggeeffatan sirbii galata darbuu ammaan tarree deebi'ee gitaaraan darbu jiru sirboota kanas immoo hedduu sinirraa enya kwaalitiin isaa biraandiidha. Dachee afran qal'oo olan nolee jijjiga ona jaarso naaqabaddu ona jaarso jijjigaadhaan warri dirreen teenya joojo jijjigaanu ona jaarso akka taate beekaa kudha lameen alaa dabbaal mootii gaaraa daawwattee galtaa aniyaaf oborraa adaraa ituuf hin banna keessaan hin bisne seenu qaba really ama dirreen kana hundaati ituuf hin banna aniyaa afran qalloon hundi isaanii seenu qaban jechuu abboo kiyya gootuwwan akkanaa kanaa jira dirreef fuula isarraa mul'ata laga harree warri shiita humatan laadhimee bareedina akkamii akka ummaa tanaaf hunda kan nu jiru shiinni nuuf aadaas faayaas waa hunda dirree harargee shiita ijoollee qabataa waaw viidiyoo tokko bareedaa tokko kwaalitii qaba ganda dibboo ganda koree ganda goro waaw Mem shote kota ni la kota na me akagogo to shote konye la leika number 1 la sabiani benafatisa musaruko kanta madala malka jabdu wow dirree garuu maaliif dirreen akka biyyatti artistoonni dururraa kaasee artistoonni gurguddaan akka hangafa Ali Birraa, Elemu Ali, Nuhoo Gobanaa hanga artistoota Habashaatii fi Itoophiyaan qaban hundi isaanii dirree maaliif akka jaalatan maaliif akka sirba isaanii baasan hangaan takka bara haa Finfinneedhaaf ba'ee jiru. It's amazing. Biyya jaalalchitti lafarra deemtu gaa dirreen lafti Harargee hedduu takka bareeda. Quality satu quality haran dalagamedha ijoollee dirree ibiddoo galaan versus Galataa Labuu lyrics ibiddoo oh my god ibidduma akka barreesse melodii ibiddoo fi abbuuz namni wallo isaa ibiddoo barreesse yadala kachi dalagee ibiddoodhaa fi abbuuzii arrangement and mixing namni muuziqaa qindeesseef mastering abbuuz studio Akka jetti sirbaan hedduu jaallatin jira. Isiyoo akkami jaallatame yaada keessan komentii nu barreessaa. Viidiyoo kana jaallatan like share godhaa hiriyyoota keessan biraan kaa isiniin jennaa. Goodbye.